factors affecting memory dha. Akkuma isin beektan kun ability to retain isaa murteessaadha, good health murteessaadha, age of learner murteessaa, maturity murteessaadha, will to remember, intelligence, interest, over learning, speed of learning, meaningfulness of the material murteessaa. Fakkeenyaaf waan tokko yoo hiikaa itti kennitee fi jecha hiikaa itti kenniteef ka osoo hiikaa itti hin kennin barattee bira taatte ka atirra yaadattu ka hiikaa itti kennite san jechuu. Kanaafuu hiikaa itti kennulleen factory memory kenna affect godhu keessaa tokko. Speed of learner illeen murteessaadha. Namni daddafee dandeettii waa baruu qabu dandeettii waa yaadachuullee akkasuma haa qaba jechuudha. Overlearning illeen overlearning amma negatiiva nama fakkaataa yoo ilaalan garuu inni negatiiva miti. Overlearning jechuun continuing to practice and study even we think that we have mastered that material. Waan beeknullee nuuf fakkaatu materiala san waan likkittis qajeellottis nuu gale nuuf fakkaatu irra deddeebinee practice gochuu fi akkasumas qo'achuun memory teenna qajeellotti akka improve taatu godha malee hin dadhabsiisu jechuudha. Overlearning kan akka negatiivatti humnaa ol barachuu jettanii akka hin laallee dhugaaf sobarra yoo isinitti dhufe overlearning have direct relationship with the memory improvement dha jechuun. Memory improve gochuu irratti direct relationship qaba jechuudha. Sababbiin isaa akka nuti yaadnu kan osoo hin taane overlearning jechuun wanta san master dillee taane qajeellotti nuu galellee jennee uf yaadnu waan san irra deddeebinee practice gochuu fi study gochuu memory kenna akka dabalu godha malee akka dadhabuun godhu. Kanaafuu faaktaroota kana ala jiru waliin ilaaluu dandeenya. Kanaaf inni ulfaatinna akkasii waan hin qabneef paartiitti aanutti isin dabarsa. Sleep illeen dabalatanii jira. Factory memory kennarratti effect qabu keessa sleep yookaan rest ka jennuun sleep or rest immediately waan tokko barattee immediately akkuma barnoota sanii baateen fiidee yookaan raftu takkaa'u kan boqattu taate memory kee qajeellotti improve godha. Dandeettii mootuu waa yaadachuu retrieve gochuullee siif dabalaa jechuudha. Kanaafuu barataa waan taataniif sin mekaanizimoota kana keessaa sleep or rest kana fayyadamuu danda'u qabaattan jechuudha. Kanaaf dhimma memory kana jalatti forgetting jira. Erga waan tokko yaadachuu jennee faallan isallee jiraachuu qaba. Kana jechuun irsaasii fi laappisii jechuudha. Memory'n irsaasidha. Amma paartiin baruu jiru kun immoo laappisii takka hayxuu isa jennuun sanii. Forgetting kun akka nuti yaadnu san osoo hin taane it is the loss of information or the inability to access previously encoded information within memory jennaan. Kanaafuu forgetting jechuun information lose gochuu takkaa'u mootu information gatuu takkaa'u ofirraa haquu akkasumas immoo dandeettii maalitti information kana dura sammuu irratti galmeessine takkaa'u mootu ol kenne san yaadachuu dadhabuun sun maal jedhama? Forgetting jedhama. Akka psychologistiitti forgetting warra psychologist akkamitti kuni general definition dha. Inni duraa kun it is the loss of information or the inability to access previously encoded information within memory ka jennuun kun general definition. Warra psychology garuu definition isaan kaaniin maal jedhani? It is the apparent loss of information already encoded and stored in the long term memory jani laala. Kanaafuu forgetting hungizee baay'ee miimoorota keessaa ka inni irratti dubbatamu kamire long term memory irratti ta'u definition kanarraa bartanii jechuudha. Kanaafuu forgetting is most probably stand for long term memory rather than short term memory and sensory memory or register memory. Kanaafuu yeroo hedduu forgetting kun kan inni dhaabbatuuf takkaa'u kan inni irratti apply ta'u long term memory dha malee miimoorota lamaan kana dura dabareessanii fi miti jechuudha. Apparent loss jechuun visible loss or deliberately loss haquu kan itti yaadamee haqamus ta'uu danda'a. Visibly kan mul'atu ta'uu danda'a. Apparently loss of information already kan kana dura sammuu keenyarratti akkasumas memory keenyarratti encode goone akkasumas stored goone san long term irraa haquun takkaa'umuutu dhabamsiisuun sun maal jedhama akka warra psychologist? Forgetting jedhama jechuudha. Kanaaf definitionii tanarraa long term memory akka yeroo baay'ee forgetting dhaabbatu akka hin daganne jechuudha. Forgetting kan occur on three structures of memories. This means short-term memory, sensory memory, and long-term memory. But most of the time, forgetting is occurred on long-term memory rather than those two structures of memory that I told you now. The first attempt to study forgetting were made by this German psychologist Hermann Embiggens. So, akka isaatti inni kuni forgetting kana maal jedheen seetan? The most rapid forgetting occurs in the first hours. Laala. Forgetting kun saffisaan kan inni ta'u maal jedheeni? Sa'atii jalqabaa keessatti jedheen first hour. Ergasii booda particularly in the first
yeroota jalqabaa jedheen first hours SC qaba yeroota jalqabaa jedhee yeroota jalqabaa fakkeenya sa'aan 8 yeroota jedhama sa'a 1 2 3tu jiraami sa'a 8 san keessa maal jedhe end particularly in the first hour sa'a 8 san keessa sa'a jalqabaa tokko jennee ka'ee gallu san keessatti irra maal ta'a heddummaata jechuudha kanaafuu adada yeroon achi siituun forgetting maal ta'a deema xiqqaataa deemaa jechuudha kanaafuu forgetting yeroo jalqabaa san forgetting yoo kan jalqabu ta'e yeroo jalqabaa san irra heddummaata jechuudha after 9 hours the rate of forgetting slows and declines a little even after the passage of many days kanaafuu haga sa'a 9 qofa jechuudha yeroo baay'ee forgetting kun haga sa'a 9ti speedii kan qabu sa'a 9 booda turtii sa'a 9 booda xiqqaataa deema yeroo guyyoota hedduu dabarsite mootu muluu bamullee forgetting sun sirraa dhaabbatuu danda'a jechuudha kanaafuyyuu as jalatti wanti ilaalu tiyoorii tana qofa hojjetumurraa tiyoorii 5tu as jalatti jira akka jarman saayikoolojistiin sun kaayette jechuudha tokkoffaa irratti decay theory ka jennuun wanti isin ilaaluu qabdan decay theory kun explains that information in a short term memory will fade quickly without rehearsal maal jenne short term memory takka hommootuyyuu sensory memory irratti time limitation qaba jenne information fakkeenyaaf sensory memory irratti maximum daqiiqaa takka jenne ikook yoo ta'e meeqa jenne sakandii takka jenne akkasumas immoo iconic yoo ta'e sakandii takka jenne takka immoo vision jechuudha auditory takka iconic yoo ta'e immoo sakandii 2 jenne maximum immoo sensory memory irratti daqiiqaa takka jenne information haga daqiiqaa takka sanitti yoo attention itti kennine gara short term memory dabarsuu kan dadhabnu taate decay ta'a jechuun information sun sababbi maal ta'e expiration of time itiif jechuudha asitti wanti isin hubachuu qabdan decay theory kun information loss ta'a ni dagatama sabab maaliitiif dagatama garuu sababbi expiration of time yeroon irra tarteef jechuudha yoo maal gochuudhaame rehearsal gochuudhaame fakkeenya mechanismii time limitation of short memory ittiin dabalu keessaa tokko isinii hime rehearsal jedhee isinii hime rehearsal bakka lamatti qoonnee maintenance and elaborative waliin jennee maintenance caalaa elaborative irra fayyada jennee sababbiin isaa elaborative meaning san jechisanitti hiikaa kennuudhaan takkaa'u parsanii takkaa'u tiingisii wayii wajjin associate goote information sammuu kee keessa teessisuudha jennee kanaafuu yoo information short term memory keetirra jiru san rehearse kan hin goone taate sababbii yeroon irra tareef short term memory turtiin isaa meeqa jenne sa'a tokko jenne sa'aan tokkoon sun irra taraan information mataa isaati ofii isaati maal ta'a decay jechuun ni shamaa jechuudha takka ummootu ofii isaati badaa jechuudha kanaafuu asirraa wanti isin hubachuu qabdan decay theory kun kan inni raawwatu forgetting decay theory kun kan inni raawwatu short term memory qofaarratti akka tahee takka ummootuyyuu sensory memory irratti akka sensory memory fi short term memory keessahuu parsantaa guddaa kan inni irratti raawwatamu short term memory sababbiin isaa rehearsal akka qabu short term memory waan ta'eef jechuudha kanaafuu kallattimaan theory'n kun kan inni raawwatamu gosti forgetting gana short term memory irratti raawwatama sababbiin isaa immoo due to the expiration of the time of the information idha malee fedhiidhaan takka ummootu interference wayitiin akka hin ta'in beekuu danda'u qabaatanii most research does not support the concept of decay as a reason for loss of information in long term memory kanaafuu maal jedhan researchoonni hedduun isaanii jedhan decay theory'n kun long term memory keessa ni jira jedhanii hin deeggaranidha dhuguma maaliif jennaan time limitation hin jiru ka long term memory keessatti maal jenne there is no time limitation waan jenne kanaafuu information decay hin ta'uu hin bosbosuu takka ummootu sababa yeroon irra darbuutiif shamee forget hin ta'u jechuudha long termin time limitation hin qabu waan ta'eef kanaafuu wanti isin hubattan the decay theory is not stand for the long term memory takkaahu not occurred in the long term memory but it occurred in the short term memory jettanii adda baafachuu danda'u qabaattanii the decay theory holds that memory trace or interfered with time dha jechuudha laala with time jedha if they are not accessed now and then accessed now and then means rehearsed again and again yoo amma ka rehearse gochuu baatu taate repetition haa ta'u meaning itti kennuun haa ta'u personally waliin associate gochuun haa ta'u yoo akka kanaan tursiisuu baatte timing isaa irratti irraa maal taha tirrees taha jechuudha takkaa'uma decay taha kanaafuu tirreesinii kan isii maal jennaan physical or chemical change in nervous system keessatti chemical change in takkaa'u physical change in yeroo information nurraa badu sun taasifamu maal jedhama tirrees jedhama when new material is learned a memory trace or ingra actually physical change eka namni waan haarawaa tokko yoo barate
jijjiirama sammuu isaa irratti jijjiirama wayiitu dhufa. Gaaf sammuurra jijjiiram dhufe qaamarra jijjiirama fide beevarii jijjiira. Isiin akkas gootu sun maal jedhamti? Miimoorii tirreesii jedhamti. Takka'u miimoorii ingiraam jedhamti. Gaafa wanni haarofti irratti bahe fiizikaal cheenjii fi keemikaal cheenjii narva siistamii takka'u bireenii keenya irratti fiddu sun memory trace jedhamti. Akkasumas immoo inni decay jennuun kun it occurs in a sensory memory and in a short term memory. Akkuma jalqaba isin hime lachuu keessattuu taa jedhe time limitation warri qaban sensory memory takka register memory fi akkasumas short term memory waan ta'eef jara lamaan keessatti taha. Jara lamaan keessaa parsantaa guddaadhaan kam irratti taha jennaan short term memory irratti taha jechuudha. Sababbiin isaa rehearsala waan qabuuf garuu lachuu keessatti ni ta'a. Maal qofa keessatti hin taane long term memory keessatti hin taane. Sababbiin inni lachuu keessatti ta'uuf maali? Decay theory kun sababbii taayimiin irra taruutiin information dagatamu malee sababbii birootiin ka dagatamu miti. Kanaafuu jarri lamaan time limitation waan qabdu sensory memory short term memory sababa saniif jara lamaan tana keessatti ta'a garuu longi term memory keessatti hin ta'u jechuudha. Long term memory time limitation waan hin qabneef jechuudha. Unless we rehearse the material. Short term memory keessatti yoo rehearse gochuu baanne information daqiiqaan tokkoon sun irra tarraan maal sa'aatiin tokkoon sun irra tarraan maal godha decay ta'a takka immoo forget ta'a. Kun immoo sensory keessatti daqiiqaan takka irra tarraan decay ta'a jechuudha. Inni lammaffaan immoo asitti however jedha the mere passage of time does not account so well for forgetting in long term. Maalifi time immaan irra taruun long term keessa hin jiru. Long term time limitation waan hin qabneef jedha. Inni lammaffaan immoo interference kan jennuun interference immoo mala salphaadhaan isinii hima. According to interference theory our existing memory can influence our new learning. Yoo laal new learned information fi old learned information ka walitti bu'u taate ka interfere wal godhu taate forgetting sababa information lamaan interfere wal godhaniin overlap wal godhaniin uumamu maal jedhama? Interference forgetting theory jedhama jechuudha. Kana bakka gurguddoo lamatti qoonnaa proactive and retroactive jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. This may occur either a backward away or forward away. Inni duubaa dura dhufuu takka inni immoo duubaa dura dhufuudhaan kan uumamu maal jennaani? Interference theory jennaani. Sababbiin isaa akkuma maqaan isaa ibsuttu previously learned information if newly learned information gaafa walitti bu'ee takka immoo overlap wal godhe kan uumamuudha. It holds that forgetting occurs because similar items of information interfere with one another in either storage or retrieve. Kanaafuu lamaan kana wal dhaba. Storage irratti ta'uu danda'a kan interfere wal godhu yookaan yeroo yaadan yeroo long term irraa gara short term memory hiyyaamna jennu interfere nu harkaa ta'uu danda'a. Takkaawu yeroo store ni goona jennu inni dura baramee fi inni dhuma barame maal wal gochuu danda'a? Interfere wal gochuu danda'a. Kanaafuu interference kun yookaan maal irratti uumamaa? Phase storage irratti uumamuu danda'a yookaan phase retrieve irratti uumamuu danda'a malee phase encoding irratti hin uumamu jechuudha. The information may get into memory but it becomes confused with another information. Information ni gaaf sammuu seen information kana dura takkaawu isa dura achi keessa jiruun walitti bu'uu danda'a. Sababbii walitti bu'iinsa information dura jiruu fi ka haarawaa barameetiin ka uumamu mootu gosni forgetting interference forgetting jedhama. Akkuma isinii bakka lamatti qoonna jenne proactive interference and retroodha. Mala salphaadhaan isinii kana proactive interference ka jennuun occurs when earlier learning impairs our ability to encode information that we try to learn later. Lala project jedhu kana lalaaluu qabdan. Project jedhu kun information nuti dura barre ka duraan barree sammuu keenya keessatti stored goonee qabnu suni yoonif information haarawa nuti amma barru wajjin interfere ka ta'u taate takkaawu isa ammaa kana dhorge ufii kan uf waamu retrieve kan uf godhu taate maal jennaani? Proactive interference jennaan. Isa duraattu isa ammaa kana maal godhe? Interfere godhe jechuudha. Interfere godhe ufii akka retrieve ta'u yoo kan uf godhu taate proactive jennaan. Fakkeenyaaf waa tokko isinii hima. Bara 2016 barataa turte ati gaafa guyyaa boruu ta'e mootu bara 2017 seenaa haa jennu. Fakkeenyaaf osoo qormaata tokko kan barris keessatti barbaachisu akka xalayaa tokko kan barris keessatti barbaachisu boru barreessiin jedhani ati dagatteetiin bara 2016 jettee barreessita boru. Garuu boru bara 2017 seenaa haa jennu
garuu har'aa fi haga har'a duraatti bara 2016 keessa jira boru ganama gizee baruu bara 2017 guyyaa tokko ati mootuyyuu guyyaa tokko jettee barri ati barte maali sammuu kee keessatti ka duraan barame 2016 keessa turte waan ta'eef 2017 haarawaa boru bartu kana dhiiftee 2016 yoo kan barreessitu ta'e proactive interference jedhama jechuudha bara 2017 ati haarawaa barte kana bara 2016 duraan barte santu dhufee isa kana maal godhee researchiif godhee ofii isaati kan retrieve of godhu takka akka ati yaamtu kan sitaas yoo ta'e information interference akkanaatiin uumamu kun proactive interference jedhama forgetting jedha bara 2017 kana akka dagattu kan si godhe proactive interference dha jechuudha akka 16 oldii duraan barte sanii retroactive ka lammaffaa maatiin tokko yeroo takka mucaan ofii hangafni Muhammad yoo ka ta'u taate quxisuu yoo Hussein ka ta'u taate yeroo hedduu Muhammad jedhee yoo kan waamu ta'e mucaa xiqqaa isaa margate kana dagate Muhammaduma duraa sanii yoo kan waamu ta'e forgettingin akkanaa kunillee maal jedhama proactive interference jedhama jechuudha retroactive immoo faallaa kanaati information haarofti barame information duraan ati qabdu san marji yoo kan godhu taate takka immoo akka silent ta'uu kan taasisu taate maal jedhama retroactive interference jennaan jechuudha asirraa wanti isin beeku qabdan example kana laala someone may call their old boyfriend or girl fakkeenyaaf namni nama jaalattanii jirtan tokko yoo jiraattan shamarran fakkeenyaaf shamara duraan jaalatte tokko yoo kan jiraattu taate shamara duraan jaalatte san walloltanii gidduudhaan shamara biraa lammaffaa haarawa jaalatte ergasi isii tanaa walitti kan deebitu yoo ta'e takka isii durii sanii yoo kan walitti deebitu taate isii amma wal barteen tanaan isii duraanii san kan yaamtu yoo taate yeroo kana maal jedhama retroactive jedhama garuu fakkeenyaaf shamara dura jaalatte san maqaa isii sammuu kee keessa save godhattee shamara amma yaamtu maqaa isii sanii yoo kan yaamtu taate dagattee maal jedhama proactive jedhama isii duraan wal jaalattanii turtan san maqaa isii save godhattee isii haarawa amma wal bartan guyyaa 5 torbee geette tanaan maqaa ishee duraa sanii yoo kan waamtu ta'e proactive interference jedhama yoo mootu ishee amma barteen ishee duraanii kan yaamtu ta'e maal jedhama retro interference jedhama jechuudha kanaafuu adda baafattan jedhe yaada paartiin itti aanu mootu displacement kunis salphaadha displacement jechuun information oldii ta'e information nihuudhaan bakka bu'u wanti duraan barte sammuu kee keessa jiru sun new information adha yookaan represent ka ta'u taate maal jedhama displacement forgetting jedhama jechuudha maaliif jennaan storagein mindii kennaa maal jenne magic number 7 plus or minus 2 kana jechuun average-dhaan 5 hanga 2 itemii baatuu danda'a jenne yoo maal fayyadamuu baanne malee chunks yoo kan fayyadamuu baannu taate malee capacity isa kana waan ta'eef capacity kun waan guutamuuf kanaafuu dirqama maal gochuu qabna information duraan barre san baafne haarawaan bakka buusuu qabna forgettingin karaa kanaan uumamu kun immoo displacement forgetting kan jedhamudha kanaafuu inni kun kan uumamu it cannot be associated with long term memory wajjin associated ta'u maal keessatti taaree kunillee short term memory takka humootu sensory memory keessatti baay'inaan short term memory keessatti sababbiin isaa long term memory ka capacity isaa maal jenna unlimited dha kamaal itire magic number 7 plus or minus takka 5 up to 9 ka short term memory ti kanaafuu this displacement interference can occur only in what short term memory not in a sensory memory and not in a long term memory but the first one is occurred in both sensory memory and short term memory dha jenne haala kanaan adda baafna kana asirraa hubachuu danda'uu qabaatanii inni afraffaan mootu motivate forgetting dha motivatedin akkuma himne maal jenne consciously itti yaaddee waan gootu deliberately takkaa'u itti yaaddee dagattu jechuudha maaliif nageenyummaa keetiif nagaa argachuuf jettee takkaa'u mootu risk irraa of save godhuudhaaf jettee dhiibba wayii akka sirra hin geenyeef jettee consciously ka dagattuudha from conscious sammuu keenya consciously keessa block information ni goonu karaa kamiini motivate forgetting jedhama fakkeenyaaf abbaan kee akka maletti sirraa du'e yookaan ta'u taate akka konkolaataan hiriyyaa kee osoo ati bira jirtu irra bahee kas jala ajjeesu yoo taate akka maletti ati haala hiriyyaan kee itti du'e san fakkeenya konkolaataan akkuma hiriyyaa kee godhe san ammallee nama biraa yookaan baatu taate sammuu kee keessa ati waan akkasii namni si yoo sitti hin feetu akkas yaadachiisanis hin feetu ofirraa guutumaan guututti maal gochuu barbaaddaa forget gochuu barbaadu sababbiin isaa yoo waan san si yaadachiisan
miira keessa galtaa si dhagahama waan ta'eef takkaa'uu yoo hattuu wayii kasii hattu taate fakkeenyaaf amma yeroo darbe san infinitiif paawuriin yeroo ture sanitti namoonni maallaqa miliyoona tokko itti naqanii dhaban ni jiru. Namoonni maallaqa akkasii guddaa san dhaban forgettingin isaan fayyadamanii dhimma san ofirraa dagatan maal jedhama motivated forgetting jedha. Sababbiin isaa waan san yoo kan yaadachiisan ta'e miira keessa galee miidhamuu waan danda'uuf kanaafuu itti yaadeetiniin information san sammuu ofii keessa long term keessa maal gochuu isaaf dirqama uftiisuudhaaf jedhe forget gochuudhaaf forgettingin akkanaa kun maal jedhama motivated forgetting jedhama. Inni kun maal jedhame beekama maqaa biraati self protective process repression memory jedhama. Memory uftiisuudhaaf nuti waa irraa dagannu takka ummootu waa irraa information irraa cancel goonuu jedhamuun beekama jechuudha. Today many psychologists prefer to use more general term motivated forget. Eka yeroo ammaa psychologistoonni memory'n isaan fayyadamanii fi isaan deeggares motivated kana waan tokko tokko osuma beektu ofirraa dagachuutu dirqama malee mudannoo hedduu waan qabuuf namni ofirraa dagachuutu dirqama jechuudha. Inni dhumaa cue dependent forgetting dha. Cue dependent ka jennu immoo forgetting is a failure to recall a memory due to what missing stimulus or cues. Waan tokko yeroo bartu stimulus wayii wajjin associate goote yookaan bartu taate gaafa stimulus wajji associate goote sun sibiraa dhabame takkaa'u sibiraa deeme waan san stimulus associate goote san wajjin sammuu kee keessa dhabuun takkaa'u dagachuun maal jedhama cue dependent forgetting jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf ati waan wahii blackboardii barsa waan inni si godhe blackboardii inni bira dhaabbate waan tokko siif hime takkaa'u siif barreesse blackboardii san wajji associate goote takkaa'u kilaasii san wajji associate goote sammuu keessatti qabatte gaafa kilaasii san gadhiiftee bakka biraa deemtu waan san yoo kan dagattu ta'e karaan takkaa'u mootu gosti daguu ati dagatte kun maal jedhama cue dependent forgetting jennaanii jechuudha. Akkasumas immoo waan tokko ati araada adda addaatiin kan qabamu yoo ta'e fakkeenyaaf gizee dubbistu maal diraagota adda addaa fayyadamte yoo kan dubbistu ta'e yeroo diraagii qofa fayyadamte dubbiste san haga diraagii san sii fidanitti yoo kan hin yaadanne ta'e ati yeroo kanatti forgettingin ati dagatte sun maal jedhama cue dependent forgetting jedhama. Inni kun immoo kan raawwatamu gosa memory keessa takka structure memory keessa long term memory dha. This type of memory failure may be most common type of all. Hunda caala amma yoo isin gaafate gosoota forgetting kana keessa gosti forgetting hunda caala failure dhaan common ta'e kam yoo isiniin kan jedhu taate cue dependent dha. Memory'n inni irratti ta'u mootu long term memory dha jechuudha. There are two different types of this state dependent cues and context dependent. State'n akkuma isin himesanii diraagii ta'uu danda'a akkasumas immoo tuyyuu upset yeroo taate yeroo aarte yeroo happinessii fi yeroo jaalala keessa jirtu fakkeenyaaf namni tokko yeroo nama wajjin wal jaalate nama jaalate sanii waan hedduu associate godhe qabata waan ta'eef gaafa nama jaalate san dhabe takkaa'u gaafa happinessii san dhabe waan yeroo happinessii bare san happinessuma jalaa bade wajji yoo ka jalaa badu taate gosti forgetting isaa kun cue dependent forgetting dha. Achi jalaa mootuyyuu type state dependent cues jala kan jirudha yoo statein sun jalaa ka dhabamu taate statein inni barnoota takkaa'u information bare san wajji bare yoo ka jalaa dhabamu taate state majala dhabame san wajji yoo barnoonni takka information yeroo san barates wajjin kabadu taate state dependent cues forgetting jedhama jechuudha. Kanaaf inni lammaffaan context dependent dha. Context dependent yeroo qorra keessa jirtu information ati receive gootu jira nama wajji jirtu fakkeenya certain person wajji yeroo jirtu smell certain smell heard certain phrase akkasumas experience certain type of weather akkasumas immoo san keessa conditionota san keessa kan akkam ilaaluu dandeenya context tokko fakkeenyaaf yeroo roobaa wanti ati qabate tokko takka umuutu yeroo qorraa wanti ati qabate tokko yoo qorra san keessa kan baatu ta'e waan san yoo kan dagatu ta'e fakkeenyaaf bakka qorraatti ati yeroo hunda jakkeettaa kee fudhachuu yaadatta jennu maaliif jennaan qorri waan jiruuf yeroo hunda jakkeettaa akka fudhattu long term memory kee keessa keessa garuu bakka ho'aadha ixeetini waa'ee jakkeettaa sanii guutuu akka inni si barbaachisu hin barbaachifne yoo jakkeettaa kan dagatu taate sababbiin ati waa'ee jakkeettaa sanii dagatteen
context dependent cues jedhama. Contexticha takka'u condition yookaan situation jiru wajjin wal qabsiiftee yoo situation san keessaa baate information yeroo situation san keessa jirtu bartee fi itti fayyadamtu yoo kan dagattu taate situation irraa baatisa wajjin yoo achi dhiiftee qabaatu taate forgetting kana kun context dependent cues jedhama. Kanaafuu adda baafattan jedhee yaada waa'ee kana. Xumurree jirra. Paartiin dhuma kennaa miimooriin akkamitti impair taate ka jedhudha. Bireen tiruumaa ta'uu danda'a, strookii ta'uu danda'a, diraagota adda addaa ta'uu danda'a, infekshinoota adda addaa, dhibee adda addaa fi wantoota kana fakkaatanii maal ta'uu dandeetti miimooriin impair ta'uu dandeetti jechuun miidhamuu dandeetti jechuun miimoorii impairment jechuun dadhabina miimoorii takkaa'u mootuyyuu miidhaa miimoorii wantoota fidan jedha. Sammuu irratti adagaan sirra ga'uu danda'a, dhiibbaa dhiigaa ta'uu danda'a, bireen infekshinii, bireen sarjarii sammuun ta'e si baqaquu fi wantoonni kana fakkaatan wantoota sammuu ta'een dadhabsiisanidha. Kanaafuu long standing disease dhibee yeroo hedduu sirra ture akkasumas mental illness fi wantoota kana fakkaatanidha. Paartiin dhuma kennaa kan nuti irratti goolamnu improving memory wantoota memory kenna improve godhan keessa drugs may be available to help people with memory. Nama tokko draagoon illee fayyaduu danda'a. Draagi memory improve godhan fakkeenyaaf akka medical studentitti takka'uu medical professionalitti dawaa ayyamamu jira memory tan improve godhuuf kan ayyamamu jira. Kanaafuu dawalleen achi keessatti hirmaatu ni danda'a. Inni biraan mootuyyumaa inni asirratti wanti isin adda baafachuu qabdan dawaarratti for the time being however those of us who hope to improve our memories must rely on mental strategies rather than what drugs. Drugin osoma improve godhuu drug caalaa mental strategy irratti hundaa'uu qabna. Mental strategy kan jennuun kan armaan gadii kana jechuudha. Pay attention waan tokkotti attention kennuun ta'uu danda'a. Encode information in more than one way ta'uu danda'a. Karaa adda addaatiin gara tokkoon meaningii itti kenna, gara tokkoon parsanii waliin associate godha, gara tokkoon context wajjin associate godha, baruutu memory kenna improve godha. Add meaningidhaan hiikaa itti dabaluun akkuma isin jedhe take your time yeroo kenniteef irra deddeebitee rehearse gochuu, repeat gochuu fi akkasumas immoo maintain gochuudha sammuu kee keessatti interference hir'ifta waan ta'eef fi wantoota kanaaf kana fakkaatan fayyadamuudhaan memory teenna improve gochuu dandeenya. Overlearning akkuma reef isinii hime san continuously practice and study dha jechuudha. Monitor your learning keellee monitor gochuudhaan takka ummootu manage gochuudhaan yeroo dubbiftu fakkeenyaaf yeroo dubbisaa ganama booda naa tola moo galgala naa tola yeroo keessa monitor goote yeroo memory ta'e improve taatutti fayyadamtee improve gochuu danda'uu qabaata. Physical exercise illeen wantoota memory improve godhan keessaa inni dhumaa mootuu foodidha. Foodii keessaa isin akka barataatti keessaa nyaatota akka appilii, avocado, banana, crabs, dried fruit fi wantoota akkana kana fakkaatan kana batalay maal fayyadamuu danda'uu qabaanna vegetable and fruit nuti barataan fayyadamuu danda'uu qabaanna. Yoo ammas fayyadamuu kadhadhamu taate yeroo maatii bira galletti memory kenna improve gochuudhaaf nyaatota akkana kana fayyadamuu nurraa jiraatu isiniin jechuu barbaada. Galatooma. Koomantii yoo qabaattan koomantii keessan isinirraa fuudhuuf takkaa'uun koomantii keessaniif deebii kennuuf qophaa'udha waan ta'eef galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Nagaan nuuf tura.